السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب تكون إجازة في كبجان كتوم زوجة جبت بقصة نجا في كبجان كين اسمه كبجان أو ورون سلام نمان بجا بجا توبا بجا سالة تمام في بجا كبجان مارسينج اسمه جتشا ورون كريستانا دي نجا في كبجان اسمه كمان وترتنتي نجا تاسين جرا أمر عندي أكو أمرنا ميشا مريدا ميشا جايبا كواليتي تيجي وزنالي تيجي كمان اسمه جرا أكو اسمه تاني أنا ميشا مريدا ميشا غاري اسمه جرا اسمه راح كم فيديو كي سبسكرايب في لايك بتشوفوا اسمه لايك كمان غافي سنة غافة في ديري باي اسمه كمان جرا أكو مرة ميشا مريدا اسمه كمان جرا ميشا ترى حنا كمبالا لا فيديو كي سنة شير بتشوفوا نموت بروجكت كودا اسمه جرا كنا من غاني رافيا نمودا ميشا كوني يسأل موجة تاني ميشا كوني ديرا ديما ميشا كوني ميشا ديرا ديما يشوفوا أنا بسمو ديرا ديما أوبريت فينا يشوفوا أكن مرة باية بريدة يشوفوا أنا بسي بريدة أنا يشوفوا يا مرة كابس سويدي ناني يوتو كوكاليس اسمه فرابي سوا أربعة متكسي لما يشوفوا أوبريت لما يشوفوا بكرة ديما توكو كنا توكو أمودو كاليس فرابي زرا يشوفوا ولا إيديتي قدي ولا راتي ديفسي سنيف بدي سجودا بتكون سنيف بدي سا كريسا روم ديك فجنان إسمه ورابي سنيف سجودا أنا سنيف تبالا كتير ساعات في أكثر مرة يمتلسي يقرأ سنيف كله شوفا وأقورا إيرا ديوتا يكافا ديوتا ولا يختلف يكافي ديلو كافون ديبي سنيف فاجلي ياجا أكثر مرة يمتلسي بوندي دلوا سنتاني فريم ده شوفا فريم ده بوتان كن كورنر كيس هذا بوتان كن يشوفا بوتان كن سرعة تشوفه بوتان كورنر كيس هذا يشوفا كذا في أكباسنتي راتو داي رومنا وجميلة شوفا بوتان كن كورنر كيس هذا أربعة كيس هذا بوتان أشوفراني لكن من قبل أشوفراني له بوتان كن كورنر كيس هذا يشوفا بوتان كن كورنر كيس هذا إني كن فريمي جرامة شرا فريمي جرامة akkasuma baay'ee dheeraa fi baay'ee guddaa akka ta'e jechuudha. Argitanii lafarra argamsiisaallee baay'ee dheeraa jechuudha. Akkuma fedha maamila keenyaatti hojjannee jechuudha. Akkaataa maamilli keenya fedhetti yeroo baay'ee fedha akka uffii meeshaa bareedaa godhee hojjadhee yoo an jedhu fedha nama sana osoo eegee jettanii an fedha nama hundaa hin daangefsu akka uffii barbaadetti meeshaa bareedaan hojjadhu fedha keeti yoo namni naan jedhe malee fedhuma nama sana irratti hundaa'ee hojjadhaa argitanii fedhuma nama sana irratti hundaa'ee hojjadhee jechuudha baay'ee bareeda. Teebiliin isaatiin teebiliin isaa kanaa kunniin illee asirratti jechuudha akkanatti asirratti hin galaa. Kunillee asinillee asirratti gala jechuudha argitanii asinillee asirratti gala jechuudha kunillee asii illee kunillee akkana jala jechuudha baay'ee bareeddii fi akkasuma hawwatamtii isa taatu jechuudha argitanii baay'ee bareeddi jechuudha. Boota haabereetii fi akkanatti malee teebiliin isaa kun akkanatti yoo ta'e akkanatti gala jechuudha argitanii baay'ee bareeda. Fedha maamila keenyaa irratti hundaa'uudhaan akkanatti hojjannee jechuudha. Bereejifnee haala kanaan qopheessinee jirra jechuudha. Namoonni jechuu barbaadan gara keenya koottaa fi ajajadha. Meeshaa bareedaa fi meeshaa kwaalitii qabu isinii dhiyaata jechuudha. Hedduu bareedaa meeshaan kun akkasuma kwaalitii qabu jechuudha. Fedhii maamila keenya irratti hundaa'uuf meeshaa akkana babbareeduu fi meeshaa kwaalitii oriijinaalii kana hojjannee jirra jechuudha. Haala gaarii fi haala bareedaa ta'een akkana isinii dhiyeessinee jirra jechuudha. Argitanii baay'ee bareeda jechuudha. Achirra kaasee hangasii mitira tokko filannanii mitira tokko fi afaan mitira jedhamaa fi mitira tokko baay'ee bareedaa kun argina kookaatiin isaan akkana bareeda jira. Kuni fireemidha. Namni tokko maal jedha inni kunii fi kun walirratti hojjetamuu hin danda'amu namni jedhee gaaffii naa dhiyeessu baay'eetu jira. Namni akkasii namni gaaffiin kun biraa gabba'e wanni namni gaaffii akkasii keessaa qabu baay'een jiraachuu danda'a. Sababa obboleettiitti lafarratti nagaa fakkeessutti lama ofirratti ta'a jedhee yaada. Kanaafuu kun walirratti kana guutumsaa walirratti hojjetamuu danda'a. Kanaafuu kun akkana walirraa hojjetame baay'ee waan isaaf jecha kun baay'ee ulfaata jedhanii fireemiin kun baay'ee ulfaata. Akka boondiitiin iyyuu walirratti hojjetamuu danda'u fireemiin isaaf waan baay'ee ulfaatu kun baachuu danda'a waan ta'eef garaagaraan hojjetamee mana keessaa walirra deebi'a. Kanaaf kun iyyuu tokkoo miidhagdanii kunillee adda hojjetamee jira deebi'eerra kun gale jechuudha. Deebi'ee galee garaagara hojjetameera jechuudha. Baay'ee bareeda boondiin isaa isin mul'isa jechuudha. Argitanii addaan baasee isin mul'isa boondiidiin isaa baay'ee bareeda akka ta'e argitanii boondiidiin isaa argitanii boondiidii faraaffaramanii miti boondiidii jabaa ta'e jechuudha. Argitanii boondiidiin kun boondiidii maaladaa jedhama maqaa qaba argitanii boondiidiin kun boondiidii maaladaa jedhama maqaan isaa jechuudha. Tokkoffaadha maaladaan tokkoffaadha boondiidii kan inni hin daraddararu jechuudha. Boondiidii fireemiin ni jira akka faraaffaramuu ni jira akkasuma immoo komfortiin hin jira maaladaan hin jira jechuudha. Maaladaan tokkoffaadha jechuudha. Baay'ee bareeda.
jechuudha. Ajajachuu barbaadan gara Sulaamaa Shokootaati. Meeshaan bareedaa fi meeshaa orijinaal ta'e ajajadhaan isiniin jedha akkana fakkaataa kinoo kun irraa ol ka'a jedhee isin himee jira kinootii argitanii asii gaditti fireemidha jechaadha. Kun ammoo boondiidha. Boondiitiin dhibbarra gala jechuudha argitanii dhibbarra galaa boondiidha jechuudha. Hedduu bareedaa meeshaa kana yoo barbaadan ajajachuu hin irraa jedha. Baay'ee bareedaa kun mitirii 12 jechuudha. Obboleettiin ta'e mitirii 12 ajajattee hanga achirraa kaasee hanga achiititti mitirii 12 jechuudha. Baay'ee bareeda namoonni jechuu barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Daardaariin isaa akka bareedutti aynuuneemii gooneef jecha argitanii daardaariin isaa kun daarii isaa isa xumuraate jecha xarziin isaa kun xarzii isa xumuraate daarii macarrashaa irra asirra dhaabate jechaadha. Kan ammoo akka bareeduuf maal gooneef aynuuneemii gooneef jecha argitanii aynuuneemii gooneef akka bareeduuf jecha baay'ee bareeda. Akkasuma ammoo baay'ee guddaadha mitirii 12 jechaadha. Saalooniin isii baay'ee waan guddaa ta'eef mitirii 12 guutuu isaa ajajatte jechuudha. Isinillee yoo barbaadan hanga humna keessaniitiin mitirii 6 irraa kaasee hanga mitirii 12 hanga barbaadanii 6 7 8 9 10 11 12 jettanii titinasi isaatiin akkasuma ammoo naxibii yoo barbaadan naxibii akka manni keessan isin qabatuun ajajachuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Hedduu bareedaa obboleetti ta'een akkana bareechee waan hiqaa bareedaa si qopheessee jira isin jedha. Meeshaan keetii fi meeshaan obboleetti keetti illee haala gaariidhaa fi haala bareedaan si dhiyaatee jira isin jedha. Obboleettiin isii aynuuneemii guutuu ajajatte isin ammoo fireemii ajajatte jechuudha. Mitiriin jaraa garaagara waan ta'eef ka isii baay'ee mitirii 12 obboleetti ammoo 12 hin gahu waan ta'eef isin aynuuneemii ajajatte tun ammoo fireemii ajajatte hedduu bareeda mana keessan bareechisaa as jidduu minxaaf hin gale taanaaniin baay'ee bareeda hin beektan jedhee yaada. Hedduu bareeda akkana mana keessan meeshaa bareedaa fi meeshaa orijinaalii kanaan mana keessan bareechifadhaa isiniin jedha. Lakkoofsi bilbilaa kiyyaa duwwaa 972 duwwaa 2519 jecha bootaa isin barbaadan guutuu ni geessina. Warroota gaafii qabaniif deebisa jedhee yaada. Akkasuma ammoo warri duraa duuba jirtan obsaan eeggadhaa isiniin jedha. Meeshaan keessan akkuma isinii bahu jira. Akkasuma warra fannicharaallee akkasumatti kabahee viidiyoon waraabamee illee jira. Kabahaa jirullee jira waan ta'eef obsaan eeggadhaa isiniin jedha. Hedduu bareeda ajajadhaa isiniin jedha. Yoo jaalattan boondiidii barbaadanii fireemii barbaadanii aynuuneemii barbaadanii akkuma fedha keessaniitti ajajadhaa isiniin jedha. Nu ammoo isiniif hojjannee boota isin barbaadan guutuu isiniif geessina isiniin jedha. Meeshaan kun dheeraa deemaa waan ta'eef warroonni dheeraa warroonni hadaama biyya garaagaraa artan irra jirtan qophiidhaan nu eegaa isiniin jedha. Isinii geessina akkana fakkaataa naaf galatooma haasoo isinii dheeresseef na hoffolchaa isiniin jechaa.